bara iddoo boqonnaa lubbuu argadheera sirraa hirriba koo dhiisee halkan dukkanaatti lubbuun koo dammaqxe Yesus gara kee mawwiiti lubbuun koo dammaqxe gara kee mawwiiti lubbuun koo dammaqxe Yesus gara kee mawwiiti. Nandeeboodde jettee jireenya bara bara akkan argadhuufi gatii guddaa baaste qullaa kootti uwwisuuf qullaa na dhaabatte du'a koo ajjeesuuf si olitti malte ammumaan sitti siqu lubbuun koo si yaaddi ulfinaa kee arguuf dheebotte ammayyuun gaggaabdi akkanitti si yaadu jabsuun rakkadha amantiin si ilaaleen keessa kootti si argadha amantiin si ilaaleen keessa kootti si argadha amantiin si ilaaleen keessa kootti si argadha. Junko ika kan argatu jireenya wal badee sibboo kan hin godhatu situ narraa ifa si uffanni koo qullaa kee dhaabatte aduudeen qullaa koo ammumaan sitti siqu lubbuun koo si yaaddi ulfinaa kee arguuf dheebotte ammayyuun gaggaabdi akkanitti si yaadu jabsuun rakkadha amantiin si ilaaleen keessa kootti si argadha amantiin si ilaaleen keessa kootti si argadha amantiin si ilaaleen keessa kootti si argadha. Angafaa lubaa malee aarsaan yaataaree karaa keetiin malee jireenyi jiraaree si ol cufte sinan qaxxaamure ulfaadhu Yesus koo sinaaf ta'ee fure 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 ulfaadhu Yesus koo sinaaf ta'ee fure.